Asuma fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan mana jiru keessatti nagaa guutuu qaba nagaa keenya baay'ee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u isiniin jechuun jaaladha akkasumaan immoo warreen chaanaala kiyyaaf addisii taatan like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha obboloonni maatii kiyya hin taane maatii naaf ta'an jajjabeessaan isiniin jedha akkasumaan immoo obboloonni maatii naaf taatan yoo jiraatani like shareedhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha obseen har'a maaluuf qabattee dhuftee jettanii na eeguu dandeessu inni ani isiniif qabadhee dhufes immoo tokkoffaan sagalee lakkifame kun immoo lammaffaa isaatiin isiniin jedha kana dhaggeeffachuudhaan dursa like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha innis maali yoo jettanii namni tokko fageenya irra taa'ee namni tokko walitti dhiyaatee jaalala isaa akkamittiin tursiifachuu kan danda'u fageenya irra taa'ee jaalala isaa tursiifachuu akkamittiin kan danda'u mala tokko isiniif qooduun dhufe innis maali yoo jettan viidiyoo kana dhaggeeffachuudhaan dura like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha of duriftoota kiyya ani beektuus miti walaaltuus miti garuu nama of danda'ee jiraachuu danda'u nama of abboomuudha nama jechoota namaaf fudhachuu danda'udha kanaaf obboloonni akka kiyyaas jiraachuu dandeessu yoo inni immoo qormaata akkanaa waa'ee jaalala keessas galtanii jiraachuu dandeessu kanaaf viidiyoon kun waan tokko isin hubachiisa'een jaalala keenya mata duree jaalala keenya waggaa kurnaffaa jedhu mata duree tokkoffaa isiniif balaksee kun immoo lammaffaa isaati akkuma inni qobaasaa yaadisaa ibsate anis immoo waan natti fakkaate akkamitti shaaleenjii ooyiniin immoo qormaata iddoo waa'ee isaatiif dabarsaa akkan ture obsa akkamii akkan horadhe biyya gandaa keessa taa'ee biyyattis ta'ee maatiidhaan wantoota narra ga'an anis isiniif qooduu dhufee jira booddee irratti immoo waliin taanee viidiyoo kana akka isinirra barattanitti bal'isnee isiniif dhiyeessuu dandeenya garuu laayikii fi sheeriin keessan yoo nu deeggartan yoo koomentii jajjabinaa nuuf kennitan wanta irraa baratan tokko iyyeen irraa baranne irraa jettanii yoo nu eebbistan kadhannaa keessan keessatti jaalalli keessan akkuma itti fufetti isiniif haa ta'u isiniif haa tolu jettanii yoo kadhannaa keessan keessatti nu yaadattan yoo nu eebbistan baay'ee natti tolaan isiniin jedha kanaaf jaalala nama miti kan dhaabbatu waaqayyoodha kan namaaf kennu jechuudha waaqayyo siif kennu isaa immoo idda jaalatte asitti mirkaneeffachuu fi kadhachuudhaan jaalala kee kan jabeeffatu si mataa keeti ana kanaaf hordoftoota kiyya waa'ee isaa isiniif dhiyeessuuf dhufe jechuudha akkam ta'ee mucaa kana faana hani jechuudha mucaa kana yeroo isiniin jedhu amsoo dhiifama garuu jalqaba isaa yeroo baqqee faana wal barru hani jechuudha dursa akkuma beekamu xiqqooshii baay'ee abboomamtuu hin turranii baay'ee nama lolaa baay'ee nama dheekkama nama lolaan deema malee dhiirri natti siqtu hin jirtu garuu namni beeka yaani namni yeroo kan sarra ga'e haamilee isaatu bu'aa dadhabbiitu itti dhufa honneen isaa hundi hin laafa jechuudha garuu hani jalqaba kamiyyumaan ta'in widdiri keessa turanii akkuma immoo jalqaba argitan sana dhugumaan mucayyoon kun sifaan haasofti moo inaasoftu kan jedhame viidiyoo isaa keessatti dubbatee turen viidiyoo jalqaba lakkifame kutaa tokkoffaa waa'ee jaalala waggaa 10 koof kan baqqalaa kan jedhu jechuudha viidiyoo sana warri hin argine irra deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha garuu ani baay'ee nama lola baay'ee nama dheekama namaaf haadhaan kennuun ture gaafa inni dhufee akkas harka kiyya qabu waan mata'een ta'ee jechuudha dhugaa waaqayyoon isiniin jedha waa'ee isaa isin beeku maal akka ta'e namumaafuu haala hin toluun ture ani jechuun namaafuu gonkuma fuula kiyya indiriisu ammallee sanumadhaanii jechuudha eenyumaafuu fuula kiyya indiriisu sanamni kolfaa taphachaa deemta ammallee am siirasiidhaanii jechuudha maaliif jireenya kiyya waan hin beekuuf jechuudha maal akkan ta'e maal hin beekuuf eessa akkan ga'u qabu waan hin beekuuf jechuudha kanaaf inni mataa jabaate yoo dhufee natti dhiyaate waggaa tokko ol joorseera reebameera sababa isaatti baay'ee maatiin kiyya na reebaniiru jechuudha obboleessi kiyya batalaa obboleessiin hanni irratti dhaladhe baay'ee na reeba ture sababa kiyyatti maazarii fi biraazarii walitti bu'u ture maaliif dhiisii jette isheen immoo ishii waan ishii baasuuf ishii nyaatu ishiitu beeka dhiisii jette inni immoo akkamittiin beektu immoo ijoollee baadiyyaa maal akka jedhan manatti nurratti dhaluu fi kan jedhamu jecha kanallee fayyadama amsoodhi jedhu sababni inni ani kaayyoo biyyaa ba'uu hin qabun ture dhugaa dubbachuuf gonkuma kaayyoo biyyaa ba'uu hin qabun ture garuu inni maal godhe barnoonni bara 2000 akkuma ni jedhe bara 2005 jalqabne jaalala bara 2006 toleen jedhee fi
bara 2007 achumaan ture bara 2008 ji'a shanaffaa an achiin jiru jechuudha achiin deeme jechuudha maaliif sababni isaa tokkoffaa lolli baay'ee jeequmsi jira tokkoffaa munan siqiqe reebichaan siqiqe bakka reebichaan siqiqe yeroon isin jedhu inni na jaalate anis waa'ee jaalalaa beekuu baadhusi faana haasa'an jira na faana deema karaarra immoo beektu ijoolleen baadiyyaa asii fakkii nama joorsu kana uma beektu maaliif namni waan laayivii kana dabarsine maybe ijoollee baadiyyaa taatanii yoo jiraatan xiqqummaa keessan yoo biyyaa baatanii fi yoo inni xiqqummaa naasin jedhu waggaa 8 gati yoo ta'e 10 waan akkasii ijoollee isin walirratti arguu dandeessu karaarra yeroo isaan nama faana deeman yoo ijoollee katamaa taatan alatti laayivii kana ijoolleen katamaa yoo dabarsiti akka keenyaa gaa karaarra deemtu isheen kaaffee garaagaraa teessee fataa itti haasofte jechuudha garuu inni karaarratti waan nafaana deemuu fi sababa isaatiin ijoolleen nuyi gamatti immoo galan hin jiru mana barumsaati yeroo garuu mana barumsa tokkotti barannanii finne ijoolleen nuyi hala bahanii galan jiru nu dursanii galu daqiiqum 5 dabarse taanaan innaan galu dullaan irraan taata eessa haadha kee olteen jira yaani jechuun akkasii yeroo fayyadamu dhiifama nareeba jechuudha obboleessi kiyya kana irratti aladhe baga nareebes immoo waan inni nareebeef ani goddenyaan kiyya yeroo sana lama ta'anii turanii kan nu gaafii dhufanii goddenyaa kiyyaa fi hanaa goddenyaa kiyya akka tasaa obboleessa hangafa hin qabdu obboloonni obboleessa hangafa kan isin qixaatu qabdan waaqa biratti galateeffadha yeroo inni lafarra jiru oolmaa isaa birriin qabeenyaan deeggartanii bukkee yoo dhaabbachuu baattan yaadoo ko situ ebeluurra kan ga'u anarra ga'uu dhoowwe itoo ati jiraachuu baatte jedhaatii galata kennaaf waaqayyoof malee galan hin barbaachisu garuu nan beeka biratti waaqayyoo biratti dubartiin habboomamuu qabdu obboleessa hangafa qabaachuu waan hunda ishee horsa maaliif yoo jettanii mucayyoo goddenyaa kiyyatu jira jechuudha mucayyoon goddenyaan kiyya kun obboleessa hangafa hin qabdu sa'aatii baate galti sa'aatii barbaadde baati guyyaa gaafa tokko mudannoo ishii kana xiqqummaa kaasnee wajjin guddanne waan ta'eef bara 2008 sana isa ishiin egaa daftee tolee jettesi yaani amma kana xaarsine mucaasi bara 2008 yeroon isaa wal dorgommii wayinatti fakkaata wal dorgommiitu jira gurbaan suni koottuuti nafaan haasa'ii meekaappiin qaba jedhiiti minaamin jedhe maaliif kana nuu kaaftee jechuu dandeessu maaliif an kaase warra barattu jedheeni iddoo si waamanitti yeroo mara dursitee argamuun wanta hedduu si oolcha kanaafin እና achiin inni jechuudha mucayyoon suni kootu meekaappii dhandhannee baanaa naan jette anaan ani meekaappii hin qabu waan ta'eef obboleessi kiyyaa hin beekaa wal dorgommiidha guyyaa wal dorgommiidha fiigicha fiiguu kubbaa taphatu wantoota garaagaraa godinoota hedduu keessaa biyya keenyatti dhufanii yookiin immoo mana barumsa nan baradhe sanarratti dhufanii dorgomu iddachitti dorgomanii gara hincinneetti darbu hincinneerraa gara hambootti darbu jechuudha annaa guyyaa dorgommii kanatu jira dorgommii kana immoo obboloonni kiyya hin naqu ani hin naqa እና ሙጨዮን ኩማላን ጀተሰተኒ ኦቦሌስ አንገፋ ዋን እንቀምነፊ ብልብላ ቀምናጋ የሮ ዘነዩ አጥቃን ማለ ብልብላን ፈያዳምና አቺን ኮቱ ዶርጎምኒ ቀምነኔ ባና ኢሪያን ከየና ዋሜን አንጀቴ ኦቦሎተንኪ ላካ አባን ኦቦሌስ ከየና አጄሳን ደሙ እንጀ ናትሎ ለማንተ እፍ እንደሙ የመሳቲና ላይ ሲዩ ደቁ እንደው የቹላ አቹማ ማሊ ፊ ኮቱ አከሲት ሜካፕን ቀበ ኢዲ እንደምና ተላኪን ጀ የሮን ተከቱር ማልተ ተኤ ishine shi bakka ani maal lagalche nan deema jette deemin jee deemte yeroo deemtu waan shi mudate isinitti himuu danda'u dhugaa waaqayyoon isin jira yeroo mucayyoo kana gurbaan kun daffaru ingalu jette gana waggaan shi waggaa 16 ingalu jette gurbaa sana faana galte anti bunsana obboleessi kiyya sega sababa shitti fi shifaana waan bahu faalan galuuf dura ati sakkanum taata'e ganama galgalan nareeba natuma ani garu kaayyoo kiyya beeka ana achiin booddee maal godhe intalli sun inna waggaa isaati endeesse opportunitiidhaan sa jechuudha opportunitiidhaan deesse maansanii fi yani wanta baay'ee dhaga yeroo isin jiru gara opportunity deesse yeroo deesse gurbaan kun homaa hin qabu intala kana ishin singala kisuna fuudhee gale malee
gurbaan kaayyoo mucayyoo kanaas hin qabu kaayyoo bara sana fuuchuus hin qabu mucaan daa'ima ishiinis daa'ima mucaan immoo akka carraa ta'ee abbaa malee haadha hin qabu haadha biddeenaatu guddise kanaaf mucaa hin jibbanii maal jeen seetan mucaan yeroo sana mucayyoo kanaanii an finfinneen jira jechuudha walumaan jiraatu naannoo waggaa lama waan akkasii waliin jiraatan mucaa tokko qabu shin gara opereeshinii deessitti qoshi warri shi qabeenya qabu qifqif gooti mucayyoon jechuudha dhugaa rabbii dubbachuu fi abboomuun biratti qifqif gooti achiin maal godhe seetanii inni jechuudha biyya harabaa deemii jedheen biyya harabaa deemii jennaaniin galtee haadha ishiitti himte mucayyoon kun obboleessa hangafa hin qabdu kaalaala ishiin hangafa qeessanaa toon ta'in lammaffaa irratti kan dhalatteedha hangafti qeessana baay'ee nama miskiina baay'ee nama dhugaa waaqayyoon isin jedha nama tisiisa nama ol jettee irraa wanti hin taaneedha jechuudha. Innaa mucayyoon kun maal gooti sii ta'e dhugaa rabbi nagara galtee haadha ishiitti yeroo himtu maal jettee seete haati ishii hojjedhu eenyu maan ta'in warra kee miti kan siif jiraatu jireenya kee sii mataa keeti maal jetteen seetan haati harree moodii seetee dudda ishiirraa nyaachuuf biyya arabaatti ergitaan barbaadu immoo kun agalchii jetteen. Mucaan reefu waggaa 18 guutti ilmoo tokko qabdi sayyuu maatsanii gara opereeshiniidhaan deesse mucaan kun daa'umsa dadhabdee jechuudha. Maaliifan kana isinii kaasee yoo jettanii habboommi qabaachuu fi waa'een isaa fi koo wanta baay'ee hedduu keessa darbee nama haddoo kana ga'eedha. Waaqayyoos immoo gara fuulduraatti waan inni nuuf godhu waan inni godhu teenye ilaallaa jechuudha. Waan hundumaan jireenya kiyyaa waan kamiyyuu fiilla fiitii keessatti na fida maaliif yoo seetanii odeeffachuuf otoo ta'e waa irraa barachuu dandeessu kan jedhamuuf. Innaa achiin mucayyoon kun yeroo haadha ishii akkas jettuun hin barbaadu jettee mucaa ishii fudhatte. Gurbaan duraayyoo jaalatee miti ishiitu sin gallakkisuu akkana na gootee hin deemu jedheen malee achiin ishiin hin galte warra ishii jiraachuu jalqabde. Gurbaan achumaan ka'ee hojii jalqabee mucaan inni ishii itum jettu mana barumsaatti deebitee mucaa qabdi itum barattu kutaa 10 immoo barattu ammas immoo carraan shi maal ishii godhe seetan carraa shi toon ta'in ishii ta'uuf godhe jechuudha. Namoonni waan argitan hariifattanii fi waa'ee bultii murteessuudhaaf jarjartan mucayyoo kanarraa waa barattu nanaa fi mucayyoo kanarraa waa barattu jedhee yaada. Kanaaf mucayyoon kun maal goote seetanii gurbaa kana nama haadha manaa fuudhee abbaa ijoollee afuriitti mana lammata eerumte. Anachin jira odeeffannoon nagaan ture gaanii amma pireessuusii hundumaatti xumuree galata waaqayyoo biyya arabaan jira yeroo sana jechuudha. Nan dhagaye baay'een gadde baay'een booye baay'een ishii jaaladhaan ture dhugaa waaqayyoo ammallee baay'een ishii jaaladha. Innaa achiin mucayyoon kun abbaa ijoollee afurii kanatti eerumte. Abbaa ijoollee afurii kanatti yeroo eerumtu maal taate ammas mucaa tokko deessee hin baate. Ilaali. Nama obboleessa hangafa qabuu fi nama sammuusaa abboomuu danda'u laali. Amma mucaan kun haadha ijoollee lamaatii galtee warra ishii jirti. Warra ishii faana taa'aa jirti. Itoo argitanii dhumte manatti galte. Dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Innaa viidiyoo kanarra waa barattu jedheen waa'ee mucayyoo kanaa fi waa'ee kiyya isiniif kaasee waa'ee jaalala keenyaas isiniif kaasee waa'ee jaalala keenyaa dagachuuf otoo hin ta'in ammas viidiyoo biraatii itti fufuu danda'a jechuudha. Hani viidiyoon kanarra gabaabsee daqiiqaa dheeraa toon ta'in gabaabsee isinii dhiyeessuu danda'a. Kanaaf wantoota argitanitti hin jarjariina, hin ariifatiina, obsa godhadhaa. Wanti kun yoo isin baasate obsa godhachuun isin barbaachisa. Kanaaf hordoftoota kiyyaa viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Viidiyoon biraa kan nuti kiyya kan isaa toon ta'in kan koof kan isaa toon ta'in mata dureen kun waan dheeratuuf ho'iin immoo daqiiqaan viidiyoo waan dheeratuuf itti fufan isiniin jedha. Turtii gaarii.